namni rabbiin jaalala akkanaa sii kenne ni jirta. Intala tokko turte. Intalli kun akkaan rabbii sii jaallatti. Akkaan ibaadaa rabbii illee gooti. Gaaf tokko halkan gurraacha akkana jettee rabbi kadhatte. Yaa rabbi jette. Yoonin salaatan salaatu ibaadaan godhaa jiru kana ibidda kan kee sodaaf kan hin salaataa jiru yoo taate ibidda kan keessanii na gubi jette. Yoonin jannata kan kee galuuf jecha kan hin salaataa jiru yoonin ta'es jannata kan keessan na dhorkadhu jette intalli kun. Ani kaayyoon kiyya guddaan jette. Wantin ibaadaa godhaa jiruuf jette. Jaalala kan keeti jette intalli kun. Isiin kun jannata rabbii kajeeluu dhiifteetii miti beeki. Yookaan ibidda sodaachuu dhiifteetii miti. Ibidda sodaatanii jannata rabbii kajeeluun sunnaa rasuulaati sallallahu alaihi wasallam. Isiin kana dhiifteetii miti. Kaayyoon si guddaan maali ni beektaa? Rabbii si jaalala rabbii siiti. Namni rabbii kan kee jaallatu. Rabbiin jaallachuun ammoo waan guddaadha. Rabbiin gaafa jaalala isaa si keessa kaa'e. Rabbiin gaafa sana balbala sirraa banee jira.